jirra 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 jirra. Harka fuunee akkam jirtu jiraattota biyya Faransaay Oromoota biyya Faransaay jirtan hunda keessanuu bakka jiraatanitti salamtaan kiyya isin haa dhaqqabu. Har'a dhaamsa tokkoon qabadhee isinii dhufee jira. Innis maalidha? Seepteembara 23 amma 25 guyyaa sadiif hiriira guddaa magaalaa Paaris irratti qabna. Kanaafuu Oromoon tokko Faransaay keessa han jiraatu namni tokko Oromoon tokko akka hin hafneen isin jedha kabajaanin isin gaafadha. Guyyaa 23 guyyaa dubartootaati. Dubartiin takka akka manatti hin hafne kabajaan isin gaafadha jechuudha. Baanii biyya keenya keessatti han gudeedamaa, han mana hidhaa jiraniif, han ajjeefamaa jiraniif sagalee haa taanu isiniin jedha jechuudha. Guyyaa san abbootiin manaa ijoollee teechan qabdanii haadha manaa keessan akka bakkee hiriiratti nu ergitan kabajaanin ammas isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya baanee hiriira kanatti sagalee keenya haa dhageessisnu jechuudha. Nuyi kanuma gochuu dandeenya. Kanarra wanna caalu wanta akka wanna goonu hin qabnu jechuudha. Biyya keessatti garuu nuuf jechaa du'aa nuuf jechaa hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Kanaafuu Oromoon biyya Faransaay jiraattan hundi keessanuu jechuudha akka manatti nafne baanee sagalee haa taanu isiniin jedha kabajaanin isin gaafadha. Oromoo konaaf jiraadha galatoomaa. Guyyaan dubartootaa 23 guyyaa tokkoffaa jechuudha. Guyyaa Seepteembar 23 guyyaa hiriira calqabamu. Hundi keessanuu dubartootiin baanee sagalee haa taanu. Biyya keessatti dubartootni gudeedamaa jiru, mana hidhaa seenaa jiru, ajjeefamaa jiru. Kana hundaaf baanee sagalee haa taanuun isiniin jedha. Isinin kabajaa, isinin jaaladha. Guyyaa san walaa arginu. Guyyaa san hiriirri han calqabu sa'a 11 amma sa'a 17 jechuudha. Akka biyya kanaatti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu akka hafneen isiniin jedha. Naaf galatoomaa, naaf jiraadha. Wal argina Paarisitti guyyaa 23. Fianuyi yawa irraanfachuu fianuyi. Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha. Jirra 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 jirra. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ። በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ፈረንሳይ ያላችሁ የኦሮሞ ልጆች ማለት ነው። ሁላችሁም ከ23 ሴፕቴምበር 23 የዛሬ ሳምንት ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ለ3 ቀን የሚቆይ እስከ 25 የሚቆይ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ አለን። እዛ ላይ ማናችሁም እንዳትቀሩ በትህትና ጠይቃለሁ። ሁላችንም ወተን ሀገር ቤት ለሚያልቁት፣ ለሚሞቱት፣ ለሚደፈሩት፣ እስር ቤት ላሉት ሁላችንም ወተን ድምጽ እንሆንላለሁ። ከ23 ሴፕቴምበር 23 እስከ 25 ከ11 ሰዓት እስከ 17 ሰዓት እንደዚህ ሀገር ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው። በ23 ደግሞ የኛ የሴቶች ሰልፍ ነው። በዛ የሴቶች ሰልፍ ላይ ሁላችንም እንዳንቀራላለሁ። ሁላችንም ቃሪዎች፣ የኦሮሞ ሴቶች ጀግኖች ማለት ነው፣ እናቶች፣ እህቶች ሁላችንም እንዳንቀራላለሁ። ወተን ሀገር ቤት ለሚታሰሩብን፣ ለሚደፈሩብን፣ ለሚሞቱብን ድምጽ እንሆናለን ማለት ነው። ሁላችንም እንዳንቀር ፓሪስ በ23 እንገናኛለን ማለት ነው። ድምጻችንን እናሰማለን። እዛው እንገናኛለን። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።
iddoo koo lixaa. Gabbi doolloo koon si